Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Oduu ammee akkasumas jajjaboo fi soora gurraa ta'an qabannee yeroorraa yerootti isiniif dhiyaanna. Har'as qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramaa. Namoonni vaayirasii Maarbargiin qabamanii lubbuun isaanii dabre 12 dhaqqabuun gabaafamee jira. Ibsi ministeera fayyaa immoo namni 7 akkasumas namni 12 lubbuu dhabuu ibsa wal fakkaataa fi lakkoofsa garaagaraa gabaasee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Breaking news mootummaan biltiginnaa nama jaalmarroo bakka sirrii inni jiru eeree fi birrii 500 hanga birrii 800 ramadee jira. Nama jaalmarroo ajjeeseef immoo birrii miliyoona 10 fi akkasumas mana Finfinneedhaa waadaa seenee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatuuf injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Tarkaanfii fudhateenis waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaatii fi akkasumas loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii bal'aa Oromiyaa guutuu keessatti gaggeessaa kan jiruu fi maqaa tarkaanfii fudhatu jedhuun immoo humnoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatan cimsanii itti fufuun har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii namoota hedduu lubbuu galaafatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin Giinii Bisaawootti fonqolchi mootummaa gaggeeffamee jira. Fonqolchi mootummaa milkaa'uunis dhagahamee jira. Pireezidaantii biyyattii irraa kaasuun qondaaltonni waraana biyyattii aangoo qabatuu beeksisanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun inni biraa Ugaandaan baqattoota Itiyoophiyaatii fi Eertiraa haaraa hin simadhu jettee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Nu wajjin tura. Akka gabaasa ministeera fayyaatti vaayirasii Maarbargiin namoonni du'an 7 ga'an jedhamee jira. Gabaasummaa wal fakkaatu namoonni 12 kan du'an ta'ullee kan mirkanaa'e ta'uun gabaafamee jira. Qaamonni garaagaraa immoo namoonni vaayirasii kana lubbuu dhaban hedduu ta'uu akka danda'anii fi vaayirasiin kun bakkoota garaagaraatti mul'ataa jiraachuu irraa shakkii qaban ibsanii jiran. Akkasumas vaayirasichi hawaasatti mul'atu isallee ministeerri fayyaa beeksisee jira. Walumaa galatti vaayirasii Maarbargiin hanga yoonatti lubbuun namoota 7 galaafatamuu fi magaalaa hawaasatti nama tokko irratti argamu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Ibsa ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa haala yeroo vaayirasichaa irratti kennaniin namni haaraan hawaasatti vaayirasichi irratti argame kun magaalaa Jinkaa akka turee fi magaalaa Jinkaa irraa hawaasatti deebi'uu isaa ibsitee jirti. Dhukkubsataa kanaafis yaaliin taasifamaa jiraachuu fi namoonni isaa waliin tuttuqqaa qabanis adda bahuun himamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gabaasa haara vaayirasichaa wal qabatee ministeerri fayyaa kaleessa baaseen erga vaayirasiin Maarbargi mudate qorannoo laaboraatoorii 78 taasifamuu fi qorannoo 78 taasifame keessa namoota 12 irratti argamuu hubachiisee jira. Namoonni 12 vaayirasiin irratti argames 12 du'uun isaanii himamee jira. Guyyaa kaleessaa qofa samuda 7 qoratame keessa namoota 2 irratti argamu ministeerichi ibsee jira. Kana malees namoota 349 tuttuqqaa qabaachuun malu jedhame qorannoon irratti gaggeeffame keessa namoonni 119 bilisa ta'uun mirkanaa'ee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee tamsa'inni vaayirasii kana gara naannoo Oromiyaattis dhaqqabuun godinaalee Harargee dhiyaatii fi Arsii Bahaa waldaangessanii irratti mul'ate jedhamaa ture. Arsii Bahaa aanaa Asakotti vaayirasiin kun mul'ate jedhamee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kana nama meeqatu vaayirasii kanaan qabame nama meeqatu vaayirasii kana irraa fayyee fi kan lubbuun dabre jira odeeffannoon jedhu hin jiru. Ta'ullee konkolaattonni geejjibaa aanaa kanaa bahuu fi aanaa kana seenuu akka hin dandeenye yookaan immoo imaltoonni aanaa kanaa bahanii aanaa kana seenuu akka hin dandeenye akka daangeffaman odeeffannoo maddeen garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Walumaa galatti dhukkuba kanaaf xiyyeeffannaa kennuu fi of eeggannoo taasisuun dirqamaa fi murteessaadha. Oduun itti aanu kun oduu ajaa'ibaati. Mootummaan biltiginnaa nama jaalmarroo akkasumas nama jaalmarroo ajjeesuuf mallaqa ramaduu beeksisee jira.
Mootummaan biltiginnaa yaada kana kan ibse uummata lixa Oromiyaa qeellan Wallaggaa aanaa Gidaamii walitti qabuudhaan. Waadaa mallaqaa kana uummata kanaaf kan seene yoo ta'u nama Jaalmarroo odeeffannoo sirrii kennee fi bakka inni jiru agarsiisee fi birrii 500,000 hanga 800,000 akka kaffaluuf waadaa yoo galu haaluma danda'ameen Jaalmarroo nama ajjeeseef immoo birrii miliyoona 10 fi Finfinnee immoo mana bakka inni barbaade kan kennaniif ta'uu uummatatti himanii jiran. Yookaan immoo hawaasa walgahii walitti qaban kanaaf waadaa seenanii jiru. Uummata kanaafis bakkoota garaagaraatti waadaa kan seename akka ta'e kan himame yoo ta'u naannawa Garjeeda jedhamu bakka addaa Bosona Somboo jedhamutti uummata walitti qabuudhaan haasaa kana taasisaniif jiru jedhamee jira. Gama biraatiin immoo mootummaan Jaalmarroo barbaaduuf tibbana diroonota hedduu bobbaasuun barbaacha cimsuun dhagahamee jira. Diroonota hedduu bobbaasu yoo xiqqaate guyyaatti diroonota 3 bobbaasuun fufteedhaan halkanii guyyaa barbaachi kan itti fufe yoo ta'u barbaachi kunis cimee itti fufe kan jedhame daandii Gidaamii irraa gara Suudaan kibbaa geessu irratti akka ta'e odeeffannoo maddeen garaagaraa irra bahan akkasumas dirreedhaa bahan ibsanii jiru. Barbaacha kana raawwataa kan jiranis diroonota yeroo dheeraaf qilleensarra turan yookaan immoo qilleensarra turuu danda'an fayyadamuun yookaan gargaaramuun akka ta'e maddeen odeeffannoo ifoomsanii jiru. Barbaacha diroonitii fi akkasumas ramaddii mallaqaa kanaan wal qabate qaamonni garaagaraa yaada kan kennan yoo ta'u kun muddamsuu keessa seenuu PP kan agarsiisuu fi PP'n waan qabattee gadi dhiiftu wallaaluudhaan sodaa fi raafama hamaa keessa kan jirtu waan agarsiisu jedhanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa guutuu keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa yookaan zoonilee hunda keessatti mooraalee waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuudhaan haleellaa mooraalee waraana mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwataa tureen mooraalee waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Haleellaa fufteedhaan guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Haaluma kanaan haleellaa guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan guyyaa kaleessa kibba Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godina Boorana Bahaa aanaa Gumii Eldellootti mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo yoo ta'u haleellaa kanas kan raawwate aanaa Gumii Eldelloo iddoo addaa Dikkaa jedhamutti mooraa waraana mootummaa argamu irratti kan raawwate yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 34 ol addunyaa kanarraa godaansee heddummoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu miidhaa fi kasaaraa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaaleen hiikkataman AKM 13 bireenii 2 rasaasni bireenii 1780 akkasumas meeshaalee waraanaa biroo fi loltuu mootummaa biltiginnaa tokko fayyatti hidhannoo guutuu wajjin booji'uu beeksisee jira. Walumaa galatti tibbana waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa godinaalee Booranaatti fi akkasumas godinaalee Gujiitti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa loltoota mootummaatti irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa hedduu humnoota mootummaa irratti galmeessuun loltoota mootummaa hedduu booji'uun guyyoota dabran milkiidhaan dabarsuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun haleellaa raawwataa jiruunis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa ganda Burrusaa jedhamutti kaleessa galgala hadhee hidhuudhaan humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa hadhee hidhuudhaan humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan akka adabe odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwatameen humnoonni madaa'an baay'eedha jedhamee jira. Baay'achuu madoo irraa kan ka'e hospitaalli speeshaalaayizd Kaarle Mattuu madoodhaan kanaaf tajaajila kennuu akka dadhabeef yookaan immoo keessummeessuu akka dadhabee fi bakkeen hanqatuu irraa kan ka'e madoo hedduu gara hospitaala Riferaal Jimmatti ergamanii jiru jedhamee jira.
Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaati odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'e mootummaan gama isaati guutuu Oromiyaa keessatti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii gaggeessaa kan jiru ta'uun ifoomee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiraachuun isallee akkuma jirutti ta'e humnoonni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu galaafatu itti fufanii jiru. Namoota badii hin qabne irratti haleellaa raawwatuun lubbuu namoota nagaa galaafatuun kan itti fufe yoo ta'u, humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti ta'e jedhanii haleellaa raawwatuun lubbuu namoota nagaa galaafatuun akka tooftatitti kan itti fayyadamaa jiran. Haala kanaan ta'e jedhanii lubbuu namoota nagaa daldala siyaasaatiif oolchaa jira jechuudhaan qaamonni garaagaraa tarkaanfii namoota nagaa irratti humnoonni mootummaa fudhataa jiran kana qeeqanii jiru. Kuni akkuma jirutti ta'e Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo Gandamaaruu jedhamu keessatti humnoonni mootummaa dargaggoota 6 bakka tokkotti walitti qabuudhaan rasaasa itti roobsuun lubbuu isaanii galaafatu maddeen odeeffannoo garaagaraati fi jiraattonni himanii jiru. Dargaggoonni bakka tokkotti ajjeefaman kunneen gaafa 23 humnoota mootummaatiin kan qabaman yoo ta'u, gaafa 25 immoo humnoonni mootummaa fuudhanii deemu. Gandamaaruu bakka addaa Jaarsoo Baddeessoo jedhamutti dargaggoota 6 rasaasa itti roobsuun lubbuu isaanii galaafatanii jiru jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Maqaan dargaggoota kanallee Boonaa Imaanii, Magarsaa Abdii, Obsii Karrasaa, Daawit Darajjee, Damee Sanbataatii fi Firoomsaa Malaakuuti. Walumaa galatti humnoonni mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase kan nagaa uummataa eegan odoo hin taane kan nagaa uummataa booressanii fi kan qabeenya uummataa itti yaadanii saaman, itti yaadanii qisaasessan, itti yaadanii barbadeessan ta'uu komiin hawaasa guutuu Oromiyaa keessa jiru irraa bakkee garaagaraa irraa bahu ifoomsee jira. Kallattii kamiinuu guutuu Oromiyaa keessatti uummanni akka hin tasgabboofne hojiin hojjetamaa jiru cimee itti fufuu fi maqaa gibiraatiin, maqaa buusiitiin akkasumas tooftaalee garaagaraa dahoo godhatuudhaan humnoonni mootummaa miidhaa guddaa hawaasa bal'aa irratti raawwataa kan jiran ta'uu hawaasni bal'aan komatee jira. Oduu biyya alaatiin qondaalonni waraanaa Giinii Bisaawu fonqolcha mootummaa gaggeessuun mootummaa fonqolchanii aangoo qabatu beeksisanii jiru. Qondaalonni waraanaa Giinii Bisaawu kun pirezidaantii biyyattii Umaaroo Sisookoo Embaaloo to'achuun aangoorraa kaasuun mana hidhatti erga galchanii booda aangoo pirezidaantummaa biyyattii to'achuu isaanii beeksisanii jiru. Fonqolcha kanaaf sababa kan ta'e filannoo guyyaa 4 dura yookaan immoo 3/23/2025 gaggeeffamee ture maddeen odeeffannoo garaagaraa akka sababaatti ka'anii jiru. Pirezidaantiin biyyattii filannoo sanbata dabre gaggeeffame irratti morkattoota akkasumas dhaabbilee mormituu akka irratti hin hirmaanne daangessuun yookaan dhoorguudhaan filannoo adda isaa kan gaggeessee ture akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Kana booda qondaalonni waraana mootummaa hanga firiin filannoo ifoomutti eeguudhaan guyyaa kaleessaa roobii jechuun 3/26/2025 fonqolcha mootummaa gaggeessanii jiru. Guyyaa kaleessaa magaalaa guddoo biyyattii Bisaawootti erga sagaleen dhukaasaa dhagahame booda pirezidaantiin biyyattii hidhamu maddeen mootummaa BBCtti himanii jiru. Ergasii booda qondaalonni mootummaa TV'tti dhiyaatuudhaan adeemsa filannoo haquu fi akkasumas aangoo biyyattii to'achuu beeksisanii jiru. Haala kanaan fonqolchi pirezidaantii Giinii Bisaawu qondaaltota mootummaatiin milkaa'inaan xumuramee jira. Walumaa galatti fonqolcha gaggeeffame kana wal qabate aangaa'onni Afrikaa Dimookiraasii waan jedhame hedduun isaanii kan hin beeknee fi aangoo mootummaa immoo akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti kan laalanii fi filannoo waan jedhamu kana dahoo godhatuun immoo sagalee uummataa hatuudhaan mirga uummataa sarbuun afaan qawweetiin uummata bulchuutti kan amanan hedduu arginee jirra. Kuni garuu waan hafuu qabu filannoon yoo gaggeeffame filannoon dhugaa gaggeeffamuuf mirgi uummataa fi sagaleen uummataa kabajamuun diktaatarummaa irraa yookaan abbaa irrummaa irraa ardii Afrikaa tana gara sirna dimookiraasiitti ceesisuun waan barbaachisuudha. Oduun itti aanu Ugaandaan kana booda baqattoota Itiyoophiyaatii fi Eertiraa hin fudhadhu jettee jirti. Ugaandaan kana booda baqattoota Itiyoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota amma waraanni keessa hin jirre irraa gara biyyattiitti baqatan kan hin fudhanne ta'uu beeksiftee jirti. Mootummaan Ugaandaa lakkoofsi baqattoota biyyattii gara miliyoona 2 ga'uu fi deeggarsi arjoomtota hir'achaa waan dhufeef yookaan immoo hir'achaa waan jiruuf kana booda natti hin dhufinaa jechuudhaan baqattoota Itiyoophiyaatii fi Eertiraa akkasumas kan Somaalee daangessitee jirti.
Gara biraatiin immoo ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi akkasumas baqattoota Yuugaandaa kan ta'an Hilaarii Onek miidiyaa biyyattii Deeyilii Moonitar jedhamutti akka himanitti mootummaan Ugaandaa baqattoota warra kana dura dahoo argatan duubatti akka hin deebisne himanii jiru. Akka ibsa ministeerichaatti murteen kun warra kana dura Yuugaandaa seenan hin ilaallatu. Baqattoota biyyoota eeramanii kunneenis biyyattii keessa jiran bakka jiranitti deeggarsi barbaachisaa argachuu kan itti fufan ta'uu ibsee jira. Keeniyaanis murtee wal fakkaataa ji'oota dura murteessitee ture baqattoota Itoophiyaatti fi Eertiraa gara biyyattii bifa haaraan dhufan kan hin simanne ta'uu beeksiftee kan ture yoo ta'u garuu manni murtii ol aanan biyyattii murtee kana kuffisuudhaan biyyattiin simannaa baqattoota haaraa kan itti fuftu ta'uu murteessee jira. Oduun itti aanu loltoonni US White House cinatti rasaasaan haleelamanii jiru. Rasaasaan haleelamuun loltootaa kun immoo rifaatuu uumee jira. Loltoonni eegdota biyyoolessa US lama Washington DC keessatti rasaasaan rukutamanii madaa'an haala yaaddessaa keessa jiraachuullee maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Loltoonni kunneen White House cina bakka bilookii lama gadi fagaatutti itti dhukaafame jedhamee jira. Kaantibaan magaalaa Washington DC dhukaasni itti yaadamee irratti dhukaafame jedhee jira. Shakkamaan loltoota kanarratti dhukaases poolisii biroo dirmannaa taasiseen to'annaa jala oolu poolisiin himee jira. Yeroo sanatti Florida kan turan Pireezidaant Doonaald Tiraamp namni gocha kanaan shakkame lammii Afgaanistaan fulbaana 2021 US seenedha jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas shakkamaan kun gocha hammeenya jibbaa fi akkasumas shororkeessummaa kanaatiif gatii guddaa akka baasu bulchiinsi isaa akka mirkaneessu Doonaald Tiraamp dhaadatee jira. Akkasumas kana booda baqattoonni Afgaanistaan gara US akka hin dhufne murteessee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana. Guutuu oduu wajjinis wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.